እንዲያደርጉ በቤይሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጄኔራል ጽፈት ቤት መልእክት አስተላለፈ። እስራኤል የሐማስ መሪ እስማኤል ሃኒይና የሊባኖሱ ሄዝቦላ የጦር መሪ ፉአድ ሹክሪን መገደሉን ተከትሎ ኢራን በእስራኤል ላይ የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ዝታለች። የኢትዮጵያ የቆንስላ ጄኔራል ጽፈት ቤትን ባወጣው መግለጫ በሊባኖስና በቀጠናው ያለው ወቅታዊ የጸጥታ ስጋትና ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ መምጣቱን አስታውቆ በሊባኖስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ደህንነትን ለማስጠበቅም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመሆን በትኩረት እየተከታተለ መሆኑን ገልጿል። በዚህ መሰረትም በሊባኖስ የሚገኘው ቆንስላ ጄኔራል ጽፈት ቤት ኢትዮጵያውያን ጥንቃቄ እንዲያደርጉና ማንኛውንም የተለየ ሁኔታ ሲገጥማቸው በቆንስላው የጸጥታ መስመር ስልክና ዋትስአፕ እንዲያሳውቁ ጥሪ አስተላልፏል። እንዲሁም ከሊባኖስ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰጡ መመሪያዎችን ወይም ምክሮችን ማክበር ይገባል ያለው ጽፈት ቤቱ በማንኛውም ሰልፎች ወይም ህዝባዊ ስብሰባዎች ላይ ተሳትፎ ከማድረግ እንዲቆጠቡ ማሳስቧል። በሊባኖስና አካባቢው ያለውን የጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ ከታማኝ የዜና ምንጮችና ኦፊሻላዊ ቻናሎችን የሚወጡ ወቅታዊ ዜናዎችና ክንውኖችን እንዲከታተሉም ጽፈት ቤቱ አስታውቋል። በሊባኖስና በመካከለኛው ምስራቅ ያለው የጸጥታ ስጋት ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱን ተከትሎ አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራት ዜጎቻቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉና ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ ማዘዛቸው ይታወሳል። ቤተሰቦች እዚህ ጋር መታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይፈነደምና ማለት ነው። እባካችሁ ሼር ያደረጋችሁ አድርሱ። እባካችሁ ተጠንቀቁ። ቤይሩት ላይ ያላችሁ ልጆች ወንድሞቼ እባካችሁ ተጠንቀቁ። ፎቶራጆ ወፍ እና ማለት ነው። እዚህ ጋር የመርጓራችን ላይ ነው ይፈነደምና ማለት ነው። ፕሊዝ እባካችሁ ተጠንቀቁ። ደሞ ጸልዩልን እሺ እባካችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ እባካችሁ ጸልዩልን። እዚህ ጋር ነው ፈነደው። አንደኛው ቤቱ ተቃጥሏል። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት አድርግልን ብላችሁ ጸልዩ። በእውነት ቤይሩት ላይ ያለነው ሰዎች በጣም አስከፊ ቦታና ጊዜ ላይ ነን ያለነው። ያ ረቢ አላህ ጭንቃችን ይጉት ነው። እባካችሁ እግዚአብሔር ምሕረት እንዲያደርግልን ጸልዩ እባካችሁ እባካችሁ። ያ አላህ ድጋሚ የማፈነዱት Yoya arkafuni hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube yaskaalatti jalatti argamtan jirra jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo egaa har'ammoo waan bareedaadha እንግዲህ ijoollee keenya Beirut keessa jiraniif dhaamsa jechuudha beeksisa bayeedha እንግዲህ waaqayyoo gooftaan ijoollee jiran hunduma isaaniitiif አምርማቱ ፊ ሄዱን መጥደጋማ ሄዱን መገድሲሳ አኩማ ቤከሙ ሎለጭማቱ ዝራጅቹ ዳቤሮ ተኩማ ዳጌሰኒ እንግዲህ ይሮ ዱራትስ አከነቱሬ ኢጆሎ ወረቀታን ቀምኔ ወግኒሞ ፓስፖርት ይንቀምኔ gara Itoophiyaatti nu galchaati turani yaa'u namni dhaga'eef hin jiru ammoo beeksisni ba'ee jira jechuudha. Beeksisni Abiy Ahmedtu galaksii jechuudha Amaarikaan barreeffamee jira. እንግዲህ akka lammiinachi Itoophiyaa jechuudha akka biyyatti deebi'u beeksisa baasee jira labsiidha. እና ዋቂዩን ኢሳኒፍ ያዱጎምሱ ዋቂዩ ነጋዳን ኢሳና ገልቹ ijoollee keenya immoo achi keessatti lubbuun isaanii darbee waaqayyo lubbuu isaanii amaaru dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee namatti dhagama baay'ee nama gaddisiisa nyaannan tun nama nyaatti akkuma beekamu yeroo biyya san keessatti yeroo hunda baqa yookiin lolaa yookiin baraan baqa baay'ee cimeeti jira jechuudha. Beirut san keessatti baay'ee nama nan jedhamne cima. እንግዲህ waaqayyoon isaaf faana ta'u hedduu takka nama gaddisiisa. Maaliif jennaan baraan baqa biyyi sun biyya abaarramtuudha dhugaa dubbachuuf yookiin immoo baqa waan mata itti amalee baruma tokko baqa bara nagaa mul'atee hin beeku. Barumti nagaa baqa bara biyya san keessatti baqa yeroo hundumaa jechuudha. እና ያው አቋቢ ከሙ
Beirut akkuma walii galaatti odoon ta'in ka biyya Isbaar kan jedhamu Isbaar kan jedhamtu takkaadha. Isiin Israa'eliin walitti buutee waan jirtuuf biyya san akka mangistiin Israa'elis dubbatetti biyya san Isbaar kan jedhamtu san namoonni dura lola irratti banteedha waan ta'eef guutumaan guututti ishii nan balleessi jedhee dubbatee jira. Kanaaf ijoolleen keenyachi baadiyyaa ishii jirtan dafanii beeksisan waliif sheer godhanii akka fayyadaman akka waliif labsan jedhanii qoon siraan achi yaa'u paaspoortii waraqaadhaan yeroo dhiyootti akka biyya san keessaa ba'an lammiileen Itoophiyaa jechuudha akka ba'an barreeffamaan galaksiitii jira akka galanii gara biyya Itoophiyaatti jechuudha. Naa kana fakkaata siniin jedha. Yaadni dabalataa immoo akkuma beektan yeroo hunda baqa biyya san keessatti lolatu jira. Ijoolleen ani hin beeku dhugaa dubbachuuf ani namoonni ijoolleen tokko tokkos biyya Arabaa ni jira gan biyya san maaliif akka deemamichaa hin beeku. Ani dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa waaqa rabbi. እንግዲህ ዋቂዮ ጎፍተን ሳን ወዲን ያተው ባይ ulfaata yeroo baay'ee lolleechitti lolleecimaatu ka'a lolli cimaan ta'e guutumaan guututti miskiinni achitti lubbuun isaa darba so kanaaf yoo afe wayya maaliif biyyi sun baay'ee baqa biyya yeroo hunda lolli raajamne biyyumti dirree guddoo miti dhugaa dubbachuuf biyya guddoolee miti mangistiin achittillee nama ta'uu miti biyya isaatillee hin jaaratu sina siraatallee hin qabu kanaaf ijoolleen waan achi filatanii achi deemaniif hin beeku እንግዲህ akkasii ijoollee obboleewwan keessan achi jiran akkasumas immoo goddanyoota keessan yoo ta'e achi yoo qabaattan gara biyyaatti akka deebi'an akkasuma beeksisni ba'eetii jira yeroo gabaabduu keessatti akka achi galan abdiin qaba. እንግዲህ waaqayyonis immoo nagaadhaan biyya isaaniitti isaan galchuu hedduu takka dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Akkanatti gisee namni akkanatti baqa miskiin kan balleesse tokko kan garuu hizbiidha jechuudha. Waan akkana baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf hedduu anan jedhama. Kanaaf waaqayyoon isaan ayubu tiksee tiksee isaaniif yaa ta'u waaqayyooni dhugaa dubbachuuf waan baay'ee baqa waan dubbatan nama walaassa kanaaf iyyuu of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha akkuma argaa jirtanii viidiyoon eenyudha waan ta'eef beeksisni ba'ee barreeffamaan illee akka yeroo gabaabduu keessatti Itoophiyaa galan dubbateetii jira jechuudha. Kanaafuu sheer olii godhaa isiniin jechuu jaalladha. Akkasii waan akkasiitiin